Ashama akkam jirtu kun YouTube chaanaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Like, share, subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Kutaatti darbe keessatti lubni Fiqaaduu Beenyaan barsiisa waa'ee ayyaanaaf dhugaa akkasumas barsiisa waa'ee qalbii jijjiirraan hin barbaachisu moo hin barbaachisu jedhuuf deebii gahaa kennuu isaanii ni yaadatama. Har'a immoo abdiin gidduutti cite jira wanta jedhuun barsiisa isaan barsiisan isiniif dhiyeessinaa haga xumuraatti nu wajjin ta'a. Abdiin gidduutti cite jira. Namichi Joon Neelsan Darbii jedhamu sun bara macaafa qulqulluu iddoo 7tti qoode keessatti bara abdii jedhee kan inni kaa'e waamicha Abrahaam irraa jalqabee hanga Museetti jedha. Xiinxala. Dhugumaan barri abdii Abrahaam irraa jalqabee moo in dursa? Jara keenya Waaqayyo abdii inni ilmaan namootaaf kenne Abrahaam irraa kan jalqabu otoo hin taane seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo bofichaan ani sii fi dubartittii gidduutti sanyii isheetii fi sanyii kee gidduuttis diinummaa nan buusaa inni mataa kee hin boruqsa jechuudhaan yeroo Yesuus Kiristoos dhufee fannoo irratti akka ijaa baasu Waaqayyoo in abdachiise. Kanaaf abdii kana immoo hidda dhaloota abbootaa seera uumamaa boqonnaa 5 irratti tarreeffameen hiika isaa mirkaneesse mee kana haa ilaallu. Addaam Sheetiin dhalchee, Sheet Inooshin dhalchee, Inoosh Qaayiniin dhalchee, Qaayin Maashaliiliin dhalchee, Maashaliileen Yaareediin dhalchee, Yaareed Henookiin dhalchee, Henook Maatusaalaa dhalchee, Maatusaalaan Laameekiin dhalchee, Laameek immoo Noohiin dhalchee. Hiiki maqaa isaanii Addaam jechuun nama jechuudha. Sheet jechuun waliigalee yookaan appointed jechuudha. Inoosh jechuun du'a yookaan mortaalii jechuudha. Qaayinaan jechuun gadda yookaan sorrow jechuudha. Mahalaaleen jechuun waaqa eebbifamaa the blessed God jechuudha. Yaareed jechuun gad in dhufa yookaan shall come down jechuudha. Henook jechuun barsiisa yookaan teaching jechuudha. Maatusaalaa jechuun duuti isaa waa fida his days shall bring jechuudha. Dhuguma immoo bara inni du'e bishaan badiisaatu dhufe. Laameek jechuun kan abdii kutate the despairing jechuudha. Noohi jechuun jajjabeessuu yookaan comfort jechuudha. Kana walitti qabne yoo dubbisne man is appointed mortal sorrow but the blessed God shall come down teaching and his days shall bring the despairing comfort. Hiiki isaa namni gadda du'aan waliigale garuu Waaqayyo inni eebbifamaan barsiisa gadi in bu'a. Duuti isaas warra abdii kutatan hin jajjabeessa jechuudha. This is the summary of the Christian gospel. Hiika maqaawwan kanaa keessatti Yesuus Kiristoos dhufee akka du'u warra abdii kutatan jajjabinatti akka fidu abdachiisa. Kanaaf abdiin Abrahaam irraa kan jalqabu otoo hin taane achi ganama obboroo irraa jalqaba jechuudha. Dhalachuu Addaamii fi dhalachuu Nohii gidduu waggaa 1100 oltu jira. Kana jechuun waggaa 1100 ol keessatti abdiin dhufaatii Yesuus Kiristoos abdiin cubbamoonni ittiin fayyan abdiin warri gaddan ittiin jajjabaatan hiika maqaa dhaloota kanaa keessaa gara keenyatti dhangala'aa ture. Rakkoo barri abdii Abrahaamii hanga Museetti jedhu qabu. Waamicha Abrahaamii fi waamicha Musee gidduu waggaa 1000 oltu jira. Yoo abdiin baruma 1000 kana keessatti hidhamaadha ta'ee dhaloota gama afuuraan gama hawaasaan gama aadaan abdii irraa citee ta'a. Garuu dhugaan macaafa qulqulluu keessa jiru kana nuuf hin mirkaneessu. Fakkeenyaaf booji'amuu saba Israa'el kaabaa fi kibba gidduu jiru keessatti akkamittiin Waaqayyo dhufaatii Yesuusiif haala mijeessaa akka ture isinitti argisiisuun fedha. Yeroo Israa'el kaabaa biyya Asooriin booji'amte bara dhaloota Kiristoos dura 722 ture. Bara sana keessa abdiin kenname kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kennaa. Kunoo durbiin ilfoofti ilma sin deessi maqaan isaas Amaanu'el jettee hin moggaafti. Amaanu'el jechuunis Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayyaas 7:4 irratti kan jiru. Ergasii dhaloota Kiristoos dura bara 586 kaasee mootummaa Baabiloon kaasuun caalaatti impaayera sana akka inni bal'isu godhe. Bara sana keessa Waaqayyo abdii inni kenne tokko hidda Daawit keessaa yeroo sanatti sanyii Daawit keessaa mootii qajeelummaadhaan hojjetu nan kaasa. Innis qajeelummaadhaan saba in bulcha. Ermiyaas 33:15 irratti jedha Waaqayyo. Sana booda immoo mootummaa Faaresiin dhaloota Kiristoos dura bara 519 eegalee kaasuun warra booji'aman deebi'anii akka biyya isaaniitti galan godhe. Mootiin kun warra darban irra caalaa daangaa impaayera biyyichaa bal'ise.
arfaffaa irratti immoo dhaloota Kiristoosiin dura bara 323tti mootummaa Giriikiin kaasee mootummaan kun yeroo sanatti wanna lama hojjete. Inni tokko daangaa impaayera sana caalaatti bal'isuu, inni lammaffaan immoo afaan Giriikiitiin kakuu haaraan barreeffamu addunyaan wal barsiisuti. Dhuma irratti mootummaa Roomaa dhaloota Kiristoosiin dura bara 27tti biyyicha guutummaatti qabate. Akkuma kanaan wanna gurguddaa sadii hojjete. Inni jalqabaa daangaa impaayera biyyichaa bal'isee, lammaffaan daangaa gurguddaa impaayera sanaa keessatti hojjechiisee adeemsa lafa irraa mijeesse. Sadaffaa irratti saamtota galaana irraa balleessuun deemsa naga qabeessa godhe. Egaa yeroo afaan Giriikii afaan naannichaa ta'utti, yeroo mootummaan Roomaa haalawwan jiran kana mijeessutti, barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee, innis yeroo ergamee dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Galaatiyaa boqonnaa 4:4. Kanaaf tokkoffaan abdii Waaqayyo tasumaa Abrahaamiif Musee gidduutti kan rarra'ee hafee hin jiru. Kanaaf tokko abdiin Waaqayyo tasumaa Abrahaamii fi Musee gidduutti kan rarra'ee hafee hin jiru. Lama, seenaan fayyisuu Waaqayyo gidduutti ciccite hin jiru. Sababiin isaa Waaqayyo Waaqa seenaatti. Divine salvation history never ceased. Sadii, har'a warri Kiristoositti amananii ayyaana isaan fayyan abdii addaan hin cinne qabu. Kanaaf baroota bakka 7tti qooduun ragaa kana mirkaneessuu eeffachuun isaan rakkisa. Kutaan xumuraa inni itti fufu dhugumaan barsiisi Yesuus kakuu moofatti ramadamaa kan jedhudha. Kutaa ittaanu keessatti mata duree kana waliin ilaallaa. Agarsiistuu nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. Ashama akkam jirtu? Kun YouTube chaanaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Like, share, subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.